Galatoomaa ta'a. Achiin jirtuu jedha. Jirtuu. Eessa jirtu? Garuu ada warra Hacaaluu simuudhaaf dhufne kanaaf nan gammada. Baga dhuftanii baga as geettanii haadhi mana Hacaaluu kabajamtuun teennaa haadhi qeerroo har'a London irratti piroojeektii Hacaaluun dhiisee biraa deeme qeerroo Londoniin xumursiisuudhaaf qophiisii xumurattee Londonitti. Oromoon gisee akkanatti walitti dhuftee goota haadha gootaa warra gootaa simachuun isaanii hedduu na gammachiisee. So baga nagyan dhuftanii adeekiyaanis badaganagaan randarin chirojaa akka tajanna kanumaafu hedduu singala kooppanna dhufisa heessanii fi askeeyo heessaniis dhiifama tillee baay'een qofne akkuma keessummaa dubbatuun nama rakkisaa maruufuu mi'oon kan yaadaman maruufuu ayaadan machiisaatii fi ijoollee isaa jaalattoota isaa qeerroo isaa akkasumas abbootii isaatii fi warra isa hunda jaalatu jedha qilleensa boru deebise boru lafa deebise lafa rooba deebise rooba marga deebise margaa maddamsii deebise aadaa deebise aadee deebise kallachi nooyi baddala nooyi dhugaan keetii ummata as ga'e kanallee nu eebbisi maruufuu warras dhuftan hundi waan isinaan eebbisu keessummoota keenyallee waan eebbisu ta'a ulfaadha. Adeekiyyaa harkuuf hedduu gammanne. Gammadaa gammachiisaa sirraa wanta kamiisii fi galatoomaa. Hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaatu baragaan si baha kan akka keen jirtu lafaanaa fi si uume hunda kee tottolchee keessa keessa bifatee wal qixa. Narra bijidduu jira aboo yaadataan isaaf kanuudhaa taasisaa turuu agarsiisanna bakka bu'ee yaada gabaabaa ibsuuf carraa argachuu kootiif gammachuu natti dhaga'ame ibsachuun barbaada. Kabajamtuu aadde Kiyyaa Damsa'u haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa maqaa uummata Oromoo Londoniif naannoo jiraniin baga nagaan dhuftee anaa dhufuu jenna. Guyyaa har'aa kan asitti walitti qabamneef yaadannoo ashaaraa goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa
Hacaaluu Foundation dhaabbata ijaaramee sababa gochuudhaani. Gootni eenyu akka nuyi yaadnutti akka hubannutti. Gootni nama hojii hawaasni dinqisiifatuu fi fedhu kan hojjete kormee fi nama jajjabaa yookiin courageous kan ta'e jechuudha. Irraanfachuu yaa nuyi yaa waa irraanfachuu jirra hundaa baachaa shiranii sirraachitu yaadanii maal godheen sirraachisaa si fuudheen eessa lixa'e hambaluwaa miti gindoon lixaa'edhe dhumarratti oromiyaatti si geessa. Tariitii hunduma isaatuun jedhe lafarraan isin kaasaa nan sodaadha. Lafarraa isin kaasuu gootee fi haatanii sirbituu dee sodaadha. Amma irraanfanneerra moo sanni jedhe yaadanneerra. Keessa jirra moo ala jirra. Daganneerra moo duukaa jirra. Kun ajjeefame waan hojjenne waan dhaggeeffanne keessa jirra miirri keenya akkasii hojiin keenya akkasii of ilaaluun barbaachisaadha. Har'a kanaaf asitti argamna malee sirbaaf miti. Har'a kanaaf asitti argamna malee isaati boo'ichaaf miti. Ergaan nutti kennee darbe sana akkamittiin calaqqisne innee asitti argamaa jira. Dhaabbata Ashaaraa Hacaaluu yookiin Hacaaluu Hundeessaa Foundation dagaagsuun murteessaadha itti fufnaan jedha. Gootni hin kufaa, qabsoon itti fufaa, injifannoon uummata garboonfataa hundumaaf waan dhageessaniif galatoomaa. Akkasumaan irra deebinee galatoomii jennaan Dr. Gizaawee takka akkana laadhaaf seenaa. Itti aansinee warra goota keenya dhugatti cinaa irra dhabnee 2022 agarree waliin asitti waliin sirbinee ajoo asii nu biraa gad deebi'ee san booda duutii harkaa fudhattee jechuudha. Ate kiyyaa asitti afeerree haasoo isiitti gashuruu qabdi harkaan naasii maxxaan isinii qabu. Galatoomaa ta'a. Egaa duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee kan asiin ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjin achiin jirtuu jedha. Jirtuu. Eessa jirtu? Baga jiraattanii baga wal argine keessummoon abbootiin, haadholiin, daa'imman, qeerroo fi qarreen hundi keessan kanarra asitti argamtan gaddi keessan karaa adda addaatiin ibsitan hundi keessan maqaa abbaa warraa koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye baga har'aa asitti wal argine galatoomaa jechuun barbaada. Egaa ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa ta'us Waaqa gaditti ajeekooti har'a akkan isin jidduutti argamuuf bidiruu kannaa ta'ee ajeekoo yoo ta'u akkan maqaadhaan akka inni wal nu barsiisetti ijaanis qaamaanis akka wal agarru kan nu godhe immoo Dr. Awwaliin umuriin dheeradhu galatoomii jedhaan sin arguu kootti gammadeera maaliif maqaadhaan ol beekna aceen maqaadhaan ol na barsiisee yeroo mara aceen kun duune jedhee kan hin dhabbii gootuudhaan dubbadhu kanaafi har'a immoo qaamaan ol nu agarsiisee yoo lubbuun jiraanne karaa dheeraas oliin deemna miti kan oliin deemnu boonyee miti boonyee sisan deebisnu hedduus boonyeerraa garuu kan hin boo'u kan hin gaddu yeroo baay'ee kan keessa kootti natti dhaga'amu yoon kaayyoo isaa galmaan gahu baay'eedha ani immoo kophaa koo miti kan hin galmaan gahuu danda'u
isin qaba. Ajeen kophaa deemee anaan garuu Oromoo miliyoona hedduu keessatti na dhiisee deeme. Kun immoo na gammachiisa. Waan ani isin qabuuf waan akkana ta'eef hedduu haadha carraatiin dubbadha. Carroomtuudha. Isiniinis bagan qabaadhe. Inni guddaan ka Hacaaluun jira jedhee yeroo mara kana hin dubbadhu yookaan yoo sagalmaan geenyedha. Faawundeeshinii isaa maqaa isaatiin dhaabbateera. Faawundeeshinii isaa kana akkamitti itti fufsiisna kan jedhu xiqqoos taatu hojjannee isin argisiisneerra miti biyya keessatti. Warri immoo biyya ambaa jirtan biyya alaa jirtan kun akkamitti nu gargaartu gaafii jedhu simman gaafadhaa deebii keessanis simmatu deebisaa. Biyya keessatti karaa adda addaatiin warri nu gargaaran jiru. Kaayyoo fi karoora hedduu nu kaa'ee deemeera Haceeni. Kaayyoo fi karoora isaa san dhalootatti dabarsuudhaaf maal hojjechuu qabna kan jedhu hundi keenya haa yaannu. Mixiin walqabattee laga ceeti jedhe Haceeni. Nutis walqabannee uummata keenya biyya keessa jiru inni dubbatees sirbees darbeera. Ani immoo dubbadhee sirbees hojjechuu hin danda'u waan ta'eef hojiidhaan garuu nagarsiisaa kophaa koo miti. Isin of cinaadhaan qaba abdii guddaan qaba. Waaqa kanaan nu ga'e ammas galanni isaaf haa ta'u jedha. Gara fuulduraatti immoo waa hedduu hojjannee akka walitti deebinu abdiin isinirraa qaba. Galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa. Dhumarratti dubbii kanarra deddeebi'ee yeroo marannaan jedhu anaafuu gaafii natti ta'aa jira. Anatu dogongore moo gaafii kootu dogongora jedheen of gaafadha. Dhugaan achi akkuma beekamu baane. Egaa dhugaansa akka bahu bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu amantii qabdanii waaqa nu kadhaan jedha. Dhugaan ilma waaqaati. Galatoomaa. Mee harka gaarii naasimat agarra na deebi'aa tolfaa dhiifamaa gammachuu hojii hedduu gaagara hojii warri Itansine Dr. Awal akasinu kate aso atau tidi ababdo asinu atatu dan so mami akan nusimak kalau ketuan sena semana tisbe ini wae bota kayaknya Hacaaluu kesuhan qophii har'aa tanaaf yaada qabdu maal qabda? Yaadallee hin qabu garuu haadha warraa Hacaaluu simuudhaaf dhufne kanaaf immoo nan gammada. What emotional na god Hacaaluun Oromoof seenaa waggaa 150 nama goolame namni warra Oromootu biyya bulcha jedhan kana aangootti baase 4 kiiloof nu to'aane jedhe isa garuu eenyutu isa nu harkaa fudhate wanti kun iccitimaan taa'uu qaba moo si hin beekamne moo maa bahuu dhabe maa beekuu dhabe maaliif malli hedduutu jira namni wanti yaadu ebeluun ta'uu hin ooluu kuni osoo gaaf tokko ifanuu bahee hawwii qaba akkuma filmiin dalagame kanatti investigationiin danda'amee godhamee wanti kunillee osoo bahee waan jedhu gaafii na keessa deemu galatooma. Kan warri waan kana hojjetan parsantii 500 parsantii 1000 gatii gaafatan san kafaltee hawaasa san bira qaqqabdee jirti maqaa Hacaaluu Faawundeeshiniif. Kanaaf galata guddaatu siidhaaf mala. Kana malees waan hin beeku keessaa waan Boorana keessatti ta'e horiin akka dhumaa jiru kiyyaa Hacaaluu san dura baatii 7 dura yeroo Central Awurooppaa Jarmanii faa dhuftu waliin haasofnee ture. Isheen achitti piroojeektii bishaan baasuu jalqabdee turte. Namni kana beeku hin jiru. Dhiyeenya kana eebbisiifte argitaniittu miti. Garuu isiin otoo horiin sun hin dhumin dura buutee hubachuudhaan yookaan Hacaaluu Faawundeeshin san hubachuudhaan hojii kana jalqabdee hawaasa yoo waan takka shubbiin jamaallee yaada isaatirraa dhufanii dhufaa
jirtu silaa gaa yeroo hedduu dabree biyya UK kanatti dhimma Hacaaluutu walitti nu qaba walitti nu fida. Hacaaluun uummata Oromoo eega du'eesse Hacaaluun walitti nu fiduun akkanatti wal nu argisiisa. Kanaaf Hacaaluun du'e jechuun hin ulfaata, lubbuun jira jechuun amma danda'amu takkarra onnoo jira. Ani isteejii irratti illee akkasuma haasawaa kan onnoo miti, guyyaan kun anaaf hedduu ulfaataadha. Dhugaa Rabbiyaan jecha hin qabu. Waa'ee Hacaaluu ibsuuf hedduu natti ulfaata. Hacaaluu ani yeroo dheeraaf beekaa, kiyyoo fi isas jechuudha. Akkuma maatiittis wajjin turre. Hacaaluun nama waan itti amane san godhuuf duubatti hin deebinedha. Nama Hacaaluun yeroo maaster pilaanii biyya keessatti waa'ee maaster pilaanii dhimmi maaster pilaanii sun ka'e ni yaadadha. Wallistootaan jara keenya lubbuun callifteetu nu baati. Lubbuu calliftee baatuuf uummata keenyaaf sagalee ta'uu dhabnee taa'uurra uummata kanaaf waan dandeenyu hojjennee du'uun akka nama gartee carroomeeti. Kanaaf uummata kana hojjannu jedhee nama duubaa nu dhiibaa turedha jechuudha, wallistoota jechuudha. Hacaaluun wallistoota hunda duubaan jira jechuudha. Kanaaf sirboota qabsoo ba'an san duubatti Hacaaluun nu hundarraayyuu harka qaba jechuudha. Kanaaf naa ulfaadhaa guyyaa kana anaaf ulfaataadha haasaa waa'ee Hacaaluu ibsuuni. Na of kolchaa isiniin jedhaa, naa jiraadhaa galatooma. Akkasumaan sagantaa keenya gara fiilmii deemaa jirra. Dokumeentarii Hacaaluu. Fiilmiin kun akka piroojeektii Oromootti ilaalamuu qaba. Uummata seenaa guddaa qabudha. Seenaan isaa sun garuu hagam tokkotu barreeffameetiin jira, hagam tokkotu dokumentii ta'eetiin jira. Wanti jedhu hundi keessaniyyuu haga tokko hubannaa qabdanii. Nuti fiilmii kana hojjechuu irratti, fiilma tokkicha kana jechuudha, hojjechuu irratti hagam takka akka dadhabnu namoonni wanti kana keessatti hirmaatanii hin beekan. Kuni kan ta'eef maa inni hojjettanii akka uummataatti aadama waa dokumentii gochuu illee hin qabu. Because waa'ee Hacaaluu qofaa miti. Akkuma reefsi hin jedhe Hacaaluun Oromummaa calaqqisa. Hacaaluun nama Oromiyaa walitti fiduu danda'edha. Nama tokkummaa fakkeenya ta'uu danda'edha. Hojiin kuni akka hojii Oromummaatti, akka hojii Oromootti ilaalamuu qaba. Nuti hojii kana Hacaaluudhaan eegalleetti hin jirra. Gootonni Oromoo baay'eetu ka seenaa keessatti kabajaan godhamee fi yaadatamuu qaban hagammaatti osoo yaadatameen kan jiran baay'eetu jira. Instituushiniin hammayya ta'e tokko piroojeektii karoorfatee piroojeektii san fandi godhee objektiivii lafa kaayatee hojii seenaa Oromoo dokumentii gochuu seenaa kana gara kollektiiv miimoorii uummata keenyaatti jijjiiruu danda'uu qaba. Yoo kun hin jiraatiin uummata ta'uu keenya wanti nu dhoobu hin jiru, saba ta'uu hin dandeenye. Saba keessattiyyuu biyya ofii qabaatee abbaa biyyaa ta'ee abbaa biyyummaa isaa isa qofa osoo hin taane addunyaanis hubachuu dandeessu. Addunyaan afaan keenyan haasoftu. Nuti afaan isaaniitiin eenyummaa keenya waa'ee seenaa keenyaa olii gadi deemee yaalee badadee nama kabajaadhaan haga boqotanitti biraan hafiniidha. Guddinni karaa adda addaatiin mul'ata. Isa kanaafis galatoomfachuu barbaada. Yeroo dhumaatiif hamilee naa kennaaf yeroo ta'u. Okay, waan tokkotti dabaluu fi obbo Muraad Yaadataa artiist Zarihuun Wadaajoo biras dhaabbateeraa. Sirriitti naa galateeffadhaa jetti haati wabii asii. Anillee gaa seenaa isaa beekaa nama guddaa Oromoon qabduudha. Jabeeffannuu anis hedduu galatoomii obbo Muraad Yaadataa.
Qophii har'aa irratti. Maal jette? Qophii har'aa baay'ee bareeda. Baay'ee gammanneerra. Kiyyaanis keessatti nu biratti argamuu isheetiif. I see